Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota OMN oduu isaatii kanaa isinitti hima an Abdusalaam Hassan. Manni maree ministeerotaa tamsa'inni vaayirasii koronaa dabalaa dhufuu isaatiin labsii yeroo muddamaa labsuun ibsame. Waajjirri ministeera muummee akka jedhetti bu'uura heera mootummaa keeyyata 93tiin labsichi labsamee jira. Mootummaan tamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa turu eeree. Tamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf uummanni labsii yeroo muddamaa kanaaf qajeelfamoota ministeera fayyaa akka hojiirra oolchuu hubachiifamee jira. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 3 vaayirasii koronaatiin qabamuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka jedhanitti namoota 225 qorannoon taasifameef keessaa namoota kanneen irratti vaayirasichi kan argame. Namoonni vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 2 lammiilee Itoophiyaa Dubaay dhufanii qofatti hordoffiin taasifameef ture akka ta'e himanii jiru. Tokko immoo nama naannoo Amaaraa magaalaa Addis Qidaam jiraatu akka ta'e Dr. Liyaan himanii jiru. Kanaanis lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin qabamanii 55 gahee jira. Dhibeen koronaa biyyattii keessatti bifa weeraraan mul'achuu danda'a jedhu ogeeyyiin fayyaa. Xiyyeeffannoo olaanaa kennuu fi barbaachisas jedhanii jiru. Guutuun oduu kana akka taanutti dhiyaata. Dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa kanaa ta'e itti fufee hanga yonaatti namoota miiliyoona 1.5tti dhiyaatu qabuun lubbuun namaa 83,000 siquu galaafateera. Dhukkuba kanaan namootni lubbuu isaanii dhabaa jiranis ta'e kan dhukkubichaan qabaman hedduun isaanii Ameerikaa dabalatee biyyoota guddatan kanneen akka Xaaliyaanii, Ispeenii fi Jarmanii fa'aadha. Dhukkubni kun yeroo jalqabaaf biyya Chaayinaatti mul'achuun gara biyyoota Eeshiyaatti yoo babal'atu biyyootni dhiyaa hedduun dhukkubicha kan Eeshiyaa qofa godhanii ilaaluun gatii isaan kafalchiisuutu irra deddeebiin himama. Afrikaattis dhukkubni kun gurraachota hin qabu ilaalchi jedhu bal'inaan tarkaanfataa kan ture yoo ta'u Itoophiyaanis biyyattuun eebbifamtuudha ilaalcha jedhuun dhukkuba kanaaf xiyyeeffannoo barbaachisu osoo hin laanne hafuun dhukkuba jalqabaa ji'a tokko dura keessummeessite. Erga keeziin jalqabaa mul'atee boodas wantootni torbaanota jalqabaa lamaan mul'ataa turan dhukkubichaaf xiyyeeffannoon barbaadamu kennamuu dhabuu agarsiisaa ture jedhan doktorootni Yuunivarsiitii Jimmaa fi Arsii. Yuunivarsiitii Arsii irraa Dr. Daanyachoo Saamaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa irraa Dr. Tasfaayeen OMN'f yaada kennaniin lakkoofsi namoota dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman jedhamanii ibsamaa jiru. Namoota qorannoo irratti geggeeffame malee kan ummata biyyattii guutuu bakka bu'u miti jedhan. Dhukkubni koronaa vaayirasii Chaayinaatti erga mul'atee xiyyaarotni baay'een gara biyyaatti seenaniiru kan jedhan ogeeyyootni kunneen imaltoota sanniin keessaa namootni dhukkubichaan qabaman carraan hedduminaan seenuu isaanii bal'aa ture jedhan. Kanas hordofee carraan dhukkubni kun biyya keessaa faca'uu bal'inaan jiraatus xiyyeeffannoon hawaasni dhukkuba kanaaf kennaa jiru hedduu laafaa ta'uu himuun lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii ministeerri fayyaa yeroo yeroon ibsaa jiru baay'ina uummata biyyattii waliin yoo laalamu gadaanaa fakkaatus dhukkubsattootni kunneen namoota qorannoon irratti geggeeffame 2,000 hin caalle waliin malee uummata biyyattii kan bakka hin buune ta'uun beekamuu qabaa jedhan. Hammeenna dhukkuba kanaa qixa sirrii ta'een laaluu dadhabuun gatii guddaa kafalchiisuu danda'a kan jedhan ogeeyyootni fayyaa kunneen yeroo dhiyootti dhukkubni kun biyya kanatti bifa weeraraan ka'uu danda'a jedhan. Warreen nama 52 jedhaman suni gonkumayyuu amma biyya kana keessa jiru bakka bu'ani. Isaan baay'ee xiqqoodha. Yaa akkuma sinukaas namoota xiqqootu qorannoo sanaaf achi deeme. Kanaaf namoota xiqqoo qorannoo sanaaf achi deeme 52 kun argame. Kaalkuleetii yoo goone iyyuu akkaafintinii infekshinii namoonni qaban jechuun namoonni mallattoon agarsiisne baay'een isaanii baay'een akka jiran almost gara 20,000 ol
malu jedhameet shakkama sanaa olis ta'uu malu. Kanarratti ammoo reetiin itti beekamaa jiru baay'ee xiqqaama biyyoonni biyya alaa guyyaa tokkotti nama miliyoona qoratu achi keessaa ammoo namni 10,000 ni ba'a. Keennoo golgitaan jiru haalli qophii biyyi itti godhaa jirtuu fi haalli dhibeen itti tatamsa'aa jiru. Lammaffaa ammoo haalli jireenya biyya keenya Ameerikaa yoo fudhattee jettee fakkeenyaaf individualizimii jiraatu kophaa jiraatu mana tokko keessa ruumii tokko keessatti biyyi keenya faamilii saayizii yoo xiqqaate 5 haga 8 waliin jiraatu. Kanaaf faamilii tokko keessa ta'anii ammoo hawaasummaan jira iddirii qubii waan akkasii kunni baay'ee tokko gaaga'ama guddaa fiduu ni mala. Biyyoota alaa keessatti immoo sa'aatii kanatti namoonni dhukkuba baay'ee daddabarsaa jiran namoota mallattoo agarsiisa. Warri mallattoo agarsiisan amma tokko gara mana isaaniittis of qabaa yookaan immoo warreen bakka itti kophaatti turan keessatti tursiifamanis akkuma jiranitti ta'ee warra baay'ee mallee dhibicha akka daddarbu kan gochaa turan warra mallattoo hin agarsiisnedha. Kanaaf namoonni mallattoo hin agarsiisne nu biratti illee amma baay'eetu jedhameet shakkama. Dhibeen koronaaf dagannaa uummataa keessa jiruun hubattee akka hin geessifne sodaa qabaachuu gaheen fayyaa himan. Uummanni dammaquu akka qabus hubachiisanii jiru. Ammas dabalata qabna. Oduu qabateen dhukkubni koronaa vaayirasii biyya kanatti xiyyeeffannoo osoo argatin tureeraa jedhan. Dhukkubni biyya kanatti mul'atee wantootni gama mootummaatiin turan uummataaf fakkeenya ta'uu kan hin dandeenye ta'uu eeruun. Sababa kanaan rakkoon hubannoo uummata biratti mul'ataa jiru hammeena dhukkuba kanaa qixa sirrii ta'een laaluu dadhabuun biyya kana gatii guddaa kafalchisuu danda'a jedhan ogeeyyota fayyaa yuunivarsiitii Jimmaa fi Arsii keessaa Dr. Daanyaachoo Saamaa fi Dr. Abbabee Tasfaayee. Sababa kanaanis yeroo dhiyootti dhukkubni kun biyya kanatti bifa weeraraan dha'uu danda'a jedhan. Dogongorri yeroo jalqabarraa jalqabee yeroo eellaayinsii cufamuu dhabuun itti aanee ammoo walgeettiin adeemsifamuun achi immoo gabaanis itti fufuun yeroo takkaan outbreakii uumeet uummanni baay'ee al tokko dhibamuu hin danda'a jedhamee eegama yeroo ammaa kana. Inni guddaan garuu ammas wanti nuti gochuu qabnu uummanni keenya gochuu qabu of eeggachuu mana isaa taa'uu warra nama ala bahee yoo haalli baay'ee cimaan jiraachuu baate dhibichaaf of saaxiluudhiisuun isa xiyyeeffannoo fi qabudha. Kanaaf haalli amma jiru baay'ee rakkisaa fi baay'ee barbaachisaadha. Uummanni sirriitti xiyyeeffannoo itti kennuu hin jiru. Ammas yeroo tokko maatii tokko keessatti al tokko qabatee maatiin tokko yeroo tokko dhibamuu hin danda'a. Itti aanee ammoo hawaasummaa nama fakkeenyaaf wanti akka kaampii ta'uu hin danda'a. Wanti akka yuunivarsiitii fi wanti akka warshaa ammas iddoon warshaa tokko hojiirra jiru. Gorsi ogeeyyota fayyaa irraa kennamaa jiru iddoo hedduutti hojiirra oolaa jiraachuu dadhabuun faca'insa dhukkuba kanaaf haala mijaawaa uumaa jedhan ogeeyyotni kunneen. Magaalota adda addaa keessatti yoo argite waliin buna dhuguu, wal hammatanii deemuu, waliin kallattii adda addaa irraa socho'u. Kun akkuma jirutti haala jalqaba biyyoota guddatan sana keessa turedha. Egaa ammallee nuti miidhuurra jirra mallee wanti gara fuulduraatti ta'uuf jiru wanta sodaachisu ta'uu danda'a. Dhibichi erga seenee torbee 3 irraa qorachuu jalqabne malee erga chaayinaa seenanii filaayitii baay'eetu seene namoonni baay'ee dhukkubsatanii fayyanii mala yemmaan kun osoo hin beekamin. Kanaaf hawaasni keenya of eeggannoo itti fufuu qaba. Wanti ilaalamuu qabu namni kamiyyuu kan inni ilaaluu qabu namni kamiyyuu dhukkubichaan qabamuu danda'a jedhamee shakkuu qabna. Magaalaa dhufee baadiyyaarraa dhufee otoo hin taane namni kamiyyuu maatii keessaa isaa bahu namni kamiyyuu dhukkubicha qabamuu danda'a jedhu shakkuudhaani nama kamirraayyuu fageenya amma jedhee fi akkasuma harka dhiqachuu. Hawaasni keenya of eeggannoo itti fufuu qaba. Keessattuu naannoo gabaa naannoo buufata konkolaataa kanatti kan mul'atuu fi walgeettii adda addaa kanneen illee akkuma duriitti yoo xiqqaate hanga ji'a tokko amma Ameerikaan April 30 akkasi ajaja kennite namni kennallee akkasitti of eeggannoo kenna. Lammaffaa ammoo gara of dagatti jirama gara keenyaa ka fudhatame haakimtoonni aanarra deemanii
kaka'umsa kennaa turani. Asirratti barattoonni yuunivarsiitii illee itti edamuu qaban. Hawaasni hanga danda'ameen gorsa ogeeyyota fayyaa fi qooda fudhattootaan yeroo garaagaraatti kennamu dhaga'ee hojiirra oolchuun fayyaa ofii isaanii fi lammii isaanii eeguun itti gaafatamummaa akka biyyatti qaban akka bayan dhaamanii jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela Ilillii fi dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa kan ta'an obbo Gamshuu Bayyanaa dhibee koronaa ittisuuf gargaarsa uummata baadiyyaaf karaa Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa taasisan. Ambulaansii fi meeshaalee qulqullinaati kan isaan kennan. Leelaa Jibriil dabalataa oduu kana akka taanutti qindeessitee jirti. Dhibee koronaa ittisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran tumsuuf dhaabbilee fi dureeyyiin garaagaraa karaa adda addaatiin deeggaraa jiran. Dureeyyii dhibee koronaa ittisuuf gargaarsa kennan keessaa tokko abbaa hoteela Ilillii fi dhaabbata ijaarsa Gamshuu Bayyanaa obbo Gamshuu Bayyanaati. Obbo Gamshuun uummata baadiyyaatiif ambulaansii qarshii miiliyoona 4tti tilmaamamuu fi meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kennanii jiran. Sirna walharkaa fuudhiinsa gargaarsa kanarratti obbo Gamshuu Bayyanaa uummata baadiyyaa rakkoo keessa jiru gargaaruuf gargaarsa kana akka kenne himan. Uummata waa'ee dhukkuba kanaa hubannoo hin qabne dargaggoonni barsiisuun qooda isaanii gumaachuu akka qaban dhaaman. Kan gizee kennin wacii isaa kana hundasaa nadaajii isaa wajjin homa isaa wajjin konkolaachisaa isaa kana wajjiniin har'a kennin irraa jechuudha. Mee rabbi isinitti agarsiisuma biyya kana keessatti nuyi biyya baay'ee tiraavilii goona. Asuma keessatti ji'a tokko naannoonaan cannaqamnee dhumaa jirra nu illee jechuudha. Kana rabbi cinqii kana rabbi nurraa haa baasu. Uummanni keenya hin cannaqamu jechuusaa miti. Kana dabarsuuf immoo baay'isanii of eeganii namni mana hidhaattuun dabarsa. Hojii of eeganii hojjechaa namarraa ubbutaa isan beekne immoo barsiisaa uummata keenya gabaa keessatti wal hammatu kana gabaa keessatti wal dubbisu kana itti himaa dargaggeessi keenya irratti hojjechuu qaban jedha. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluu hojii obbo Gamshuun hojjetan hojii dureeyyii birootiifis fakkeenya akka ta'u dubbatan. Obbo Gamshuun kanaan duras hojiiwwan uummataaf faayidaa qaban keessatti hirmaachaa akka turan himanii jiran. Kumaandar Daraartuu Tulluu. Kanaan dura lammiif kan jedhamu uummanni keenya kan yeroo buqqaan qabeenyonni abbaan qabeenyaa warri Oromiyaa irra jiran waan guddaa godhanii ammas immoo isaan keessaa immoo isaan tokkodha baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna kennaan irra kennan kunis immoo kennaan irra gumaachan kun ambulaansii guddaa akkasumas immoo waan gargaraa ittiin qulqulleeffannaa uummanni eegu kana godhanii kun immoo fakkeenya guddaa warra biraatiif warra immoo qabeenya biraatiif kaleecha kana godhe dhengada kana godhe jedhanii nafni har'as immoo akkuma tanaan dura ammas karaa ispoortiitiin immoo waan godhamuu qabu uummanni akka waan itti fayyadamu godhaa jiru kun immoo baay'ee sin galateeffannaa baay'ee sin kabajnaa nus immoo warri atileetota Oromiyaa akkuma beektan karaa federaalaatiin waan baay'ee godhaa jiru. Sagantaa walharkaa fuudhiinsa gargaarsa kanarratti hooggantoonni atileetiksii Oromiyaatii fi Itoophiyaa yeroo rakkinaa kana atileetonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'uun uummata isaanii cinaa dhaabbachuu akka qaban dhaaman. Dureeyyiinis uummata baadiyyaatiif tumsuu akka qabanii fi fakkeenyummaa obbo Gamshuu hordofuu akka qaban dhaamsa dabarsanii jiran. Naannoo Harariitti aanaa dirree xayyaaratti dargaggootni naannichaa hojii kenna tajaajila lammummaa irratti bobba'an jedhame. Dargaggootni kunneen lammiiwwan hojii guyyaa hojjetanii jiraatanii fi harka qalleeyyii aanichaa keessa jiraniif gargaarsa adda addaa taasisaa jiraachuutu himame. Udii Musaa. Naannoo Harariitti dargaggoonni aanaa dirree xayyaaraa namoota hojii guyyaa hojjetanii jiraataniif harka qalleeyyii aanicha keessa jiraniif gargaarsa adda addaa taasisaa jiraachuudha dubbatu. Iddoo maqooraa jedhamtutti gargaarsa kana godhuudhaan duratti wanta goonee jira. Hawaasa keenyaaf keessa deemnee hubannoo waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabsiisee iddoo adda fageenyaan akka hawaasni sossa'u harka wal fuudhu tuttuqaa fi walitti dhiyeenya akka malee akkan goone hawaasa barsiisaa. Kan magaalaa dhufuus dhiqatee akka ganda seenu godhaa turre sanbira dabrinee akka qeerootti ganda keessa deemnee jechuudha. Rakkataa keenya ni jira waan ta'eef waan dandeenyuun bira dhaabbachuudhaaf isaan kana jechuudha. Guyyaa har'aa iddoo tanatti wantoota qophaa'uu qabu kana qopheessinee akka gargaaru taanee jirra jechuudha. Namoota gargaarsa kana argatan keessaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan
qeerroo fi mootummaan dargaggoota naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa fakkeenya taasifachuudhaan namoota harka qalleeyyii naannoo isaanitti argaman bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamaniiti jiru. Mootummaanii fi qeerroon illee fakkeenya kana godhatanii akka bira dhaabbatanii gargaaraniin barbaadaa jechuudha. Kun kanumaan osoo jiruu dargaggoonni naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa sochii mootummaan dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuudhaaf aanichatti taasisaa jiru akka laafaa ta'uudha dubbatu. Yoo nutummaan fakkeenya taanee waliif dirmannee hubannoo waliif kennine malee qaamni mootummaa kan deemee hubannoo nu kennu hin jiru jechuudha. Dargaggoonni naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa gargaarsi namoota harka qalleeyyii ta'aniif aanicha keessatti taasifamaa jiru hanga dhumatti kan itti fufu ta'uu dhaamaniiti jiru. Ara yeroo jalqabaatiif isaan kana goone akkasumatti mas gargaarsi kun kadhaabbatu sondeen haala itti fufiinsa qabuudhaan hawaasa keenya hanga haalli biyyaa kun takkaa dhukkubni kun sadarkaa du'aa harkatee nageenyi argamu takkatti gargaarsa keenya kun kan itti fufu ta'uusaa gamaan ibsuu barbaada. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Musaatii Harar. Lakkoofsi namoota dhibee koronaan lubbuu isaanii dhabanii saffisaan dabalaa jiraachuu gabaasaaleen mul'isan. Baatiiwwan jalqabaa lama dhibeen kun itti mul'atetti lakkoofsi namoota du'anii fi lakkoofsi amma guyyaatti namni dhibee kanaan du'uu walqixa ta'ee jira. Lalisaa Idris dabalata qaba. Gabaasni Yuunivarsiitiin Hopkiins baasee akka agarsiisutti dhibeen vaayirasii koronaa baatii 3 jalqabaatti nama 42 galaafate. Ji'a Eebilaa kana keessatti ammoo guyyoota muraasa gidduutti nama 40 ol galaafachuudhaan saffisni faca'insa vaayirasichaa dachaadhaan dabale. Dhibeen kun yeroo jalqabaatti lubbuu nama 7,000 galaafachuudhaaf guyyoota 60 kan itti fudhachaa ture yoo ta'u, amma garuu saffisni galaafannaasaa akka malee dabaluudhaan guyyaatti nama 7,000 caalu galaafachuu danda'ee jira. Tamsa'inni vaayirasii kanaa hanga ammaatti biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa, Eeshiyaa keessatti saffisa olaanaa kan qabu yoo ta'u, Afrikaa keessatti ammoo baay'inni namoota dhibichaaf saaxilamanii guyyaa guyyaan dabalaa jira. Hanga ammaatti biyyoota Afrikaa 52 keessatti vaayirasiin kun kan argame yoo ta'u, qorannoo vaayirasichaa sadarkaa yaraatiin taasifameen Afrikaa keessaa namni 9,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Lubbuun nama 444 Afrikaa keessatti kan darbe yoo ta'u, namoonni 800 ta'an yaalii taasifameen bayyaannachuu danda'aniiru. Durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Musaa Faaqii Mahammad turtii France 24 waliin taasisan irratti akka jedhanitti Afrikaan dhibee kana ofirraa qolachuudhaaf doolaara biiliyoona 100 kan ishee barbaachisu yoo ta'u, akka humna biyyoota Afrikaatti ittisa dursaa irratti hubannoo hawaasaa uumuuf hojjechaa akka jiran dubbatu. Addunyaa irratti hanga ammaatti namoota miiliyoona 1.2 vaayirasichaan qabaman keessaa namni 83 ol dhibee kanaan kan lubbuu isaa dhabe yoo ta'u, namni 300 fi 9,000 dhibicharraa bayyaannachuu isaa gabaasaaleen garaagaraa ni addeessu. Dhibee koronaatiin kan qabaman ministeerri muummee Biriitaaniyaa Boris Johnson guyyaa sadaffaaf hospitaalatti argamu. Boris Johnson dhibee koronaatiin qabaman itti fooyya'uu didnaan gara hospitaalaatti geeffamanii wal'aanamaa jiru jedhame. Ta'us amma haala gaariirra akka jiran ibsamee jira. Dhibeedhuma koronaa waliin walqabatee Ameerikaatti guyyaa tokkotti namootni 1,800 caalan lubbuu isaanii dhabuun dhagahamee jira. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin Ameerikaa keessatti lubbuu isaanii dhabanii naannoo 13,000 gahee jira. Jarmanitti immoo lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii 100,000 caalaa gahee jira. Ispeenittis lakkoofsi namoota dhibee kanaan lubbuu dhabanii dabalaa dhufee jira. Oduuwwan weerara koronaa vaayirasiin walqabatan keessaa yoo baanu immoo bosonni gaara Cilaaloo qaama hin beekamneen gubataa jira jedhame. Jiraattotni OMN akka himanitti bosonni gaara kana irraa yeroo yeroon gubataa jira. Torban kanas kallattiiwwan garagaraan gubataa jiraachuu himanii jiru. Bulchaan godina Arsii obbo Jamaal Aliyyi gama isaaniitiin bilbilaan yaada kennaniin bosonni gaara kana torbee darbee kaasee kallattii aanaa loodee heexoosaatiin ibidditti qabate hirmaannaa uummataa fi qaamolee nageenyaan dhaamee ture jedhan. Amma immoo karaa aanaa xiyyootiin gubataa jiraachuu himanii jiru. Ka'umsi ibiddaa kana adda bahuu baatullee namoonni shakkaman 2 to'annoo jala oolfamanii dhimmichi qoratamaa akka jiru bulchaan godinichaa beeksisanii jiru. Oduu xumuraatiin
Godina Horro Guduruu aanaa Abaaboo Guduruutti jiraatotni erga humni elektirikaa nurraa citee baatiiwwan lakkaa'amanii jedhu jiraatotni. Humni elektirikaa Itoophiyaatti distriktiin naqamtee immoo rakkoon isaanii dheenyatti furmaata argataa jedhee jira. Taganyee Daaqa. Jiraattonni godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu gandoolee adda addaa sababii ibsaa dhabnee fi rakkoo hawaasummaa adda addaaf saaxilamaa jirraa jechuun komatu. Gandaloo Yamaloolee keessa ibsaa kunoo rakkannee mootummaan akka hawaasni tajaajilamu godhee ture. Tiraansfoormeriin gubatee aanaatti himannaan aanaan gara Naqamteetti nu ergee achis immoo dhufnee firri gaafa bultii 5 iyyaara galchinee mayoonaa G7 gara G6 kanaaf rakkoo guddaan nurra gahee baaburri dhaabattee warri hojjetanii maashinoota adda addaatiin hojjetan maashiniin dhaabattee manni bunaa dhaabattee aanaa yommaadhaan nu gararraa gaafadhaa nuun jedhu gararraa innaa dhaqnu aanaa keessan dubbisaa jedhu inni gararraa gajjallaatti qabata inni gajjallaa immoo isa gararraatti qabata kana idduutti hawaasni miidhamee ibsaan erga nu jalaa bade yookaan immoo tiraansfoormeriin erga nu jalaa gubate gaafa onkololeessa 30 bara 2012dha. Isa kanallee bulchiisni aanaa Abaaboo Guduruu gaafa guyyaa sanaa baduusaa xalayyaa mirkaneesse qaama Naqamteera jiru kanatti ibsanne jennaan isinii furmaata laanna nuun jedhanii ji'a 5ffaarraa kaasee istiil ammaarraa kanatti itti deddeebine yoo xiqqaate ji'a 5 guyyaa 5 guyyaa 6 ta'a nuti itti deddeebine gaafachaa turre dhumarra gahaniitu garuma aanaatti achi deebi'aa dhimma isaa aanaatu beekaa nuun jedhani gaafa aanaa gaafannu immoo aanaan maal jedhaa xalayaa isinii barreessineerraa bibira furmaatni jiru tiraansfoormerii nuti ofii keenya isinii dhaabuu hin dandeenyu nuun jedhaniitu qaamuma kana lamaan gidduutti deddeebi'aa jedha gaamma dhimmi keenya. Dhimma komii jiraattotaa kanarratti itti gaafatamaa humna ibsaa distriktii Naqamtee kan ta'an obbo Biraan Waljirraa dubbifneefis komii hawaasaa kana yeroo gabaabaa keessatti furuufis hojjechaa akka jiran nutti himanii. Komii isaanii sirriidhaan nuti qaama ilaallatutti zirzirii tiraansfoormerii gubatanii dabarsineerra. Tartiibuma gubateen immoo tartiiba gubateen geeddaruutti jira jechuudha. Rakkoo tiraansfoormeriitu jira 15,000 kan ta'ani. Tiraansfoormeriin sun immoo maaf nu harka hin jiru. Kanaaf yeroo dhufu akka keessumsiisnu tartiiba dhufeen akka keessumsiisnu deebiinaati. Ammoo irratti kan tiraansfoormerii xagganamuu jalqaban jiru akka waajjiraatti yeroo dheeraa waan fudhatu natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun saatii kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti oofuu daawwadha.